masaraan caakkaa maaliif gurgurama? Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo, kun sagalee dirree shaggar sagantaa lafaaf lafeeti. Qophii lafaaf lafee keenya torban darbeetiin waa'ee ijaarsa masaraa gatiinsaa humna biyyattiitii olitti qaalii ta'ee kan Abiy Ahmed ijaarsisaa jiru kaafnee turre. Wal fakkeenya mootii Gonfoo Haayila Sillaasee wajjinis wal bira qabnee kaasuuf yaalleerra. Kanaaf immoo har'a qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Kanaan dura Abiy Ahmed kitaaba barreesse tokko keessatti mootii Haayila Sillaasee yoo qeequ mana barnootaa ijaaruu mannaa safara hunda keessatti masaraa mootummaa ijaare jechuun katabee ture. Amma waanuma kaleessa busheessaa ture san raawwachuun safara maratti masaraa ijaaruuf maallaqa biyyaa qisaasa. Baajanni Itoophiyaa bara 2024-25 kan ji'a 12f qabame doolaara biliyoona 17 yoo ta'u, maallaqni piroojeektiin kun ittiin hojjetamaa jiru immoo doolaara biliyoona 10 hanga 15 ta'ee maallaqa paarlaamichi hin beeknee fi oodiitii hin godhamne ta'uunis gaaffii uumee jira. Maallaqni ijaarsaa kaasnaa mootummaa keessaa otoo hin taane karaalee adda addaan kan argamu akka ta'e, kanarraa kan ka'e gaaffiin piroojeektichaan wal qabatee miseensota paarlaamaarraa dhiyaatu fudhatama akka hin qabne, paarlaamichi baajata waan kanaaf ramade waan hin qabneef gaaffii dhiyeessuu akka hin dandeenye ifatti irra deddeebiin qaanii tokko malee dubbatamaa ture. Abiy Ahmed dhuunfadhaan maallaqa piroojeektichaa akka barbaadee argates dubbachaa ture. Karaa biraatiin wanti waadaa galameef kan uummanni beeku ibsamuu baatus, mootummaa United Arab Emirates ammoo piroojeektichaaf maallaqa guddaa kan gumaache akka ta'e himama. Abbootiin qabeenyaa biyyattii hedduunis maallaqa akka gumaachaniif sodaachisnii fi doorsisni bifa adda addaatiin irratti raawwatamaa jiraachuun ifatti eega ba'e bubbuleera. Piroojeektiin masaraa Abiy kun akka qaama misoomaa Finfinneetti kan ibsamu ta'us, piroojeektii akka malee guddaa falmisiisaa fi barbaachisummaan isaatu gaaffii keessa galu ta'uudhaan piroojeektoota biroorraa adda ta'ee argama. Abiy Ahmed haatisaa akka inni mootii ta'u durgaafa waggaa 7 ture itti himtee akka turte dubbachuurra darbee, hojiidhaanis abjuu mootii ta'ee of arguuf qaburraa kan ka'e waanuma guyyaa tokko United Arab Emirates yookaan biyya biraatti argee akkasumas gochoota mootota Itoophiyaa duraanii waliin hidhata qaban hunda qabatamaan agarsiisaas mirkaneessas jira. Nama yeroo hunda waan moototaa yaaduu fi akka isaanii ta'uuf abjootu ta'uu haaromsa masaraa Minilik jalqaba irratti ibsinerraa sirritti hubatama. Haaromsa qofa otoo hin taane siidaa Minilik dabalatee siidaawwan mootota duraanii kan dur hin jirre haaraa hojjechiisee masaraa Minilik keessa kaa'uu caalaa ragaan biraa hin barbaachisu. Baasii yaada malee akka feetee fi gaafatamummaa tokko malee piroojeektoota akka feetee akkasii irratti Abiy Ahmediin baafamu kun fakkeenya badaa babal'isee hojiin qaamonni mootummaa hojjetan hundi hojii biiroo haaromsuu, dallaa fi karra waajjira isaanii bareechuu ta'ee jira. Haalli kun misooma kooriidarii jedhamee magaalota xixiqqoo fi baadiyaa mootummaan to'annoo irratti qabu keessatti odoo hin hafin babal'achuun qabeenya lammiilee diiguu fi barbadeessutti ce'ee jira. Haaromsi mana qopheessaa kantiibduu Adaanechiin biliyoonotaan raawwatamee fi masaraa Shimallis Abdiisaa bara itti aanu xumurama jedhamee lafa hektaara 6 gubbaatti doolaara biliyoona 1 oliin ijaaramaa jirus fakkeenya qisaasama qabeenya uummataa isaan gurguddaa keessatti ramadama. Masaraa Shimallisiif ijaaramaa jiraatus naannoo Oromiyaatti maqaadhaaf aangoo olaanaa qaba kan jedhamu caffeen Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaa keessatti yaa'ii tokkollee taasisee hin beeku. Galma yaa'ii itti taa'u galma caffeellee hin qabu. Karoorri galma caffee ijaaruuf qabames hin jiru. Shimallis Abdiisaaf garuu masaraan ijaaramaa jira. Wayita ijaarsi masaraa Abiy sa'aatii 24 hojjetamaa, kan Shimallis ammoo xumuramuuf waggaan tokko hafu kanattiyyuu magaalaa Adaamatti Shimallis caffeen Oromiyaa biltiginnaan ofumaa walfilee itti guute fuuldura taa'ee soba meeqaatama tarreessuudhaan quuqamaa sabaa fakkaatee dubbii dhama hin qabne dubbachuu hin dhiifne. Gama masaraa Abiyyitti yoo deebinu, piroojeektiin Caakkaa Haawus jedhamu kan maallaqa doolaara biliyoona 10 hanga 15 yookaan qarshii Itoophiyaa tiriliyoona 1.5 oliin ijaaramaa jiru kun maqaa masaraatiin haa ijaaramu malee masaraa qofa miti.
magaalaa kophaatti of danda'e kan hoteelota abbaa urjii torbaa ijaarsi masaraa muummee ministeerota Abiy Ahimadiin raawwatame kana qofa jechuun hin danda'amu. Akkuma Minilikii fi Haayila Sillaaseen bakkoota tarsiimoo waraanaa fi tarsiimoo diinagdee qabanitti masaraa ijaarrachaa lafaa fi qabeenya uumamaa ittiin to'achaa saammachaa turan Abiy Ahimadiis maqaa hoteelaa fi riizoortiitiin naannolee Oromiyaa, Kaaffaa, Qimaantii bakkoota biroo keessatti piroojeektii Diin for Itoophiyaa jedhu jalatti Abiy Ahimadiin hoogganamanii ijaaraman muraasa kaasuun ni danda'ama. Isaanis tokkoffaa loojii cabaraa curcuraa faana arbaa lafa paarkiif daangeffamerraa fudhatamee qarshii biliyoona 10 ijaarame, lammaffaa buufata tuuristii Kooyishaa, sadaffaa halaalaa keellaa, afraffaa loojii ikoo tuurizimii wancii dandii qarshii biliyoona 5 ijaarame, shanaffaa loojii gurguraa qarshii miliyoona 5 ijaarame faadha. Kana malees bakkoota akka Garaaltaa, Hayiq, Walloo, Jimmaa, Affaar, Arbaa Mincii fi naannoo Ogaadeniyaa keessattis maqaa hawwata tuurizimii jedhuun bakkoota ijoo ta'an bal'isee qabachuuf jecha pirezidaantiin Bilxiginnaa kun riizoortiiwwan masaraatti qixxaatan kan namni dhibiin hin fayyadamne ijaarrachuu irratti argama. Kana milkeessuuf saamicha abbootii qabeenyaa fi lammiilee nagadatan irratti maqaa Diin for Itoophiyaa jedhuun gaggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Saamichichi kun kan ija baase ta'uusaa wanti mirkaneessu immoo ajaja Abiy Ahimadiin bakkoonni masaraa maqaa loojii fi riizoortiitiin ijaaraman kunniin naannolee keessatti argaman jalaa baafamanii ajaja tokko jalatti hoteela Skylight jalatti akka bulan qajeelfamni darbuusaati. Hoteelli Skylight kun qabeenyummaansaa kan daandii qilleensaa Itoophiyaa yoo ta'u, daandii qilleensaa Itoophiyaa kanaa fi dhaabbilee diinagdee gurguddoo akka Baankii Daldala Itoophiyaa fi Itiyoo Telekoom dabalatee dhaabbileen diinagdee biyyattii gurguddaan hundi kan keessatti hammataman dhaabbata Abiy Ahimadiin hoogganamu kan Itoophiyaa Investment Holdings jedhamu jala galanii kallattumaan Abiy jalatti hoogganamuu jechuudha. Kanatu masaraa namni tokko kallattumaan bulchu isaan jechisiisa. Walumaa galatti piroojeektiiwwan ijaaramanii fi ammas ijaarsarra jiran kanneen hiyyummaa xiqqeessuuf hin oolle kan gaaffiiwwan diinagdee lammiilee biyyattii keessattuu hojjettoota mootummaa fi lammiilee sababa lolaa fi imaammata badaatiin balaarraa bu'anii harka namaatti kufanii deebisuufis hin oolle kan qabeenyi biyyattii guddaan irratti bahaa jiru. Isaan gurguddoon kan jalqabaa piroojeektii caakkaa qarshii Itoophiyaa tiriliyoona 1.5 oliin ijaaramaa jiru, lammaffaan paarkii Inxooxxoo gaara Inxooxxoo gubbaa bakka masaraa Minilik jalqabaa jirutti qarshii biliyoona 6 oliin ijaarame, sadaffaan paarkii Yuunitii yookiin Andinnati jedhamu Finfinneetti qarshii biliyoona 5 oliin ijaarame, afraffaan paarkii Wadaajinat jedhamu Finfinneetti qarshii biliyoona 5 oliin ijaarame, shanaffaan muuziyeemii saayinsii Finfinneetti qarshii biliyoona 10 ijaarame, jaffaan mana kitaabaa Abreehoot jedhamu Finfinneetti qarshii biliyoona 6 itti ba'e, torbaffaan muuziyeemii masaraa guddichaa kan Minilik qarshii biliyoona 10 olii itti ba'e, saddeettaffaa yaadannoo injifannoo Adowaa Finfinneetti qarshii biliyoona 20 oliin ijaarsisan, saglaffaa paarkii Addababaayii Masqalaa kan Hulluuqqoo Kormaa Finfinneetti argamu qarshiin biliyoona 4 itti ba'e, kurnaffaa wiirtuu walgahii idil-addunyaa Finfinneetti qarshii biliyoona 40 oliin ijaarsifame, 11ffaa misooma kooridarii Finfinnee marsaa tokkoffaa qarshii biliyoona 100 ijaarame, 12ffaa haaromsa biiroo bulchiinsa magaalaa Finfinnee qarshii biliyoona 2 oliin, 13ffaa riizoortii Matahaaraa Oromiyaa Matahaaraatti qarshii biliyoona 30 oliin, 14ffaa loojii cabaraa curcuraa faana arbaa lafa paarkiif daangeffamerraa fudhatamee qarshii biliyoona 10 ijaarame, 15ffaan buufata tuuristii Kooyishaa, 16ffaan halaalaa keellaa qarshii biliyoona 5 ijaarsisan, 17ffaa ikoo tuurizimii wancii dandii qarshii biliyoona 5 ijaarame, 18ffaan loojii gurguraa qarshii biliyoona 5 ijaaramaa jiru akkasumas gariin xumuramanii jiru. Piroojeektoota kana qaamonni mootummaan hordofan hin qoratan gaafatamummaa mirkaneessuufis carraaqqiin tokkolleen hin taasifamu. Aangoo heeraaf seeraan kennameefin alatti akkuma barbaadetti kan hojjechiisaa jiru muummee ministeerota Abiy Ahmed qofa. Maallaqni gurguddaan biliyoonaan qofa waamaman kun baay'inaan saamicha lafa Oromiyaa irratti taasifamus kan saffisiisan yoo ta'u, namoota afaan Amaaraa dubbatan qaxaruun kan hojiin itti gaggeeffamu waan ta'aniif
dhiibban eenyummaa, aadaa, afaan Oromoo, hawaasummaa fi jiruu fi jireenya uummattoota madaala hanqisuuf gumaacha olaanaadha. Kanaafuu masaraa caakkaa dabalatee qabeenya uummataa waan ta'aniif gurguruunis ta'ee tajaajila masaraaf akka oolan gochuun faayidaa isaarra miidhaan isaa waan caaluuf dura warra laficharraa ka'e deebisuu gaafata. Gaaffiin lammiilee hojjettoota mootummaa kan hakimootaa dabalatee kan deebi'uu danda'u lafa uummataa qabeenya seeran ala irratti hojjetame waliin gurguruun otoo hin taane imaammata sirrii baafachuun marii fi waliigalteedhaan ta'a. Pirezidaantiin paartii Bilxiginnaa fi muummeen ministeerotaa Itoophiyaa Abiy Ahimad masaraa gaara eekkaa irratti doolaara biliyoona 10 hanga biliyoona 15 ijaarsisu dabalatee piroojeektiiwwan maqaa Dean for Ethiopia jedhuun lammiilee biyyattii saamee akka feeten ijaarsisaa jiru, akkasumas maallaqa haaromsa masaraatiif baase kan odiitii hin godhamne kanneen yoo ilaalle nama mana dhuunfaasaa ijaarrachaa jiru fakkaata malee nama masaraa bulchaan biyya tokko keessa jiraatu ijaaru hin fakkaatu. Miseensota paarlaamaa Bilxiginnaa kan filannoo sobaatiin muudaman dabalatee aangawaas ta'ee qaamni mootummaa kamuu yaada yookiin murtii kennuu hin danda'u. Piroojeektichatti hin hirmaatu. Yoo kan hirmaatu ta'e ammoo waan Abiy Ahimad jedhe hunda akkuma jirutti fudhatee hirmaata. Kunis kan ifa godhu nugusa ta'uusaa kan gaafa waggaa 7 itti himame san abjuu bara dheeraa mirkaneeffachuuf jedheeti malee quuqama lammiileef qabaatee yaada jiruu lammiilee jijjiiruu qabateeti miti. Kanumarraa ka'uun oolan miidiyaalee addunyaa hedduun waa'ee masaraa Abiy yoo kaasan mana Abiy yookaan Abiy House jechuun mata duree kan godhachaa turan. Mootummaan Bilxiginnaa Abiy biyya gadadoo waraanaa kan cunqursaa fi hiyyummaa hamaa keessa jirtu kanatti lafaa fi qabeenya uumamaa biyyattii mootummaa United Arab Emirates fi nugusoota biyyoota birootti qabdii qabsiisee doolaara biliyoona 10 hanga biliyoona 15 masaraa ijaarumsaa lammiilee biyyattiif dantaa kan hin qabnee fi qabeenyii fi laftis qabeenya dhuunfaa akka fedhe godhu ta'ee waan itti mul'ateefi. Humni fedheyyuu ijaarsa masarichaa hin dhaabsisu. Warri nu mormu waggaa 1,000 yoo lole nu mo'uu hin danda'u jechuunsaa fi uummata Itoophiyaa bulchuu jechuun goondaa miliyoona 100 baachuu jechuudha jedhee ifatti dubbachaa akka ture yoo yaadannu dubbiin ijaarsa masarichaa fi saamichi lafaa fi saamicha diinagdee biyyattii irratti achi booda dhufuuf deemu nutti agarsiisa. Waraanni biyyattii keessatti waggoota 7 deemaa jiru. Lammiileen guyyuu ajjeefamaa, buqqifamaa, hidhamaa fi dararamaa jiran kamuu Abiy biratti homaattuun ilaalaman. Hamma aangorra turuu isaatiif faayidaa naaf qabu jedhee amanetti rakkoowwan kana babal'isuuf yoo ta'e malee hiikuuf hin hojjetu. Tarsiimoon Abiy aangorra turuuf baafatee ittiin deemaa jiru yoo jiraate rakkoowwan oomishuudhaan gaaffii sabni gaafatu ukkaamsuudha. Rakkoo nagaan ba'ee galuu keessa galchanii gaaffii mirgaa akka dagatu taasisuudha. Gaaffiiwwan hin gaafatamne ofumaa tolchanii deebisuudhaan gaaffii sabichaatti burjaajii uumuu darbees ukkaamsuudha. Tarsiimoowwan kanneen keessaa ijaarsi masaraa Abiy qarqara Finfinnee gaara eekkaa gubbaa fi lafa jalatti akka feeteedhaan ijaaramaa jiru isa guddaa kan addunyaan ajab jedhee afaan qabate ta'uu argaa jirra. Gabaabumatti uummanni Oromoo gabrummaa jala turuun beekamaadha. Gabrummaan akka ammaa garuu mudatee hin beeku. Diinni halaalatti beekan dhufee nama miidhuunii fi diinni bobaa jala nama jiru kan aadaa fi afaan sabichaa hamma tokko beeku nama miidhuun waladda. Diinni bobaa jalaa halaalaa fi amala namaa hunda baree fira fakkaatee nama nyaata. Dafanii diinummaa isaa beekanii ofirraa kutuuf nama dagachiisa. Duguugga sanyii ajjechaan guyyuu aanaalee Oromiyaa keessatti taasifamu saamichi diinagdee, saamichi lafaa fi qabeenya uumamaa fi badiin qabeenya lammiileen carraaqqatanii horatanii irratti maqaa misooma kooriidariitiin mootummaa Abiy Ahimadiin taasifamu daangaa dabree jira. Callisa kana cabsee sirna faashistii akeeka saamichaa malee akeeka biyyaafis ta'ee lammiileef ta'u hin qabne kana ofirraa buqqisee bilisummaa uumamaan badhaafame kabaja namummaa, duudhaa Oromummaa, birmadummaa lafaa fi lafee Oromoo, biyyee fi biyya Oromoo Oromiyaa deeffachuu qaba. Lafaa fi lafee keenya akka Oromummaatti cabnee dhabne akka Oromummaatti qofa deeffanna jechaa qophii keenya har'aa goolamnaa horaa bulaa.